magaalaa Finfinneetti boba'aan seeraan alaa barmeelli 6 to'atamuu poolisiin beeksise. Namoota hojii boba'aa raabsuu irratti hirmaatan Ashannaafi Xilaahunii fi konkolaachisaa Sultaan Taklaayi jedhaman dukkana dahoo godhachuun Finfinnee naannawaa Masaalamiyaatti osoo boba'aa miliqsuuf yaalanii harkaaf harkatti qabamuun gabaafamee jira. Poolisiin gocha seeraan alaa kanaan wal qabatee qaamolee boba'aa dhimma dhuunfaaf oolfachuun miliqsan dhoksuun gabaa jeeqan irratti tarkaanfiin cimaan fudhatamuuf jiru akka itti fufu akeekkachiisanii jiru. Haala yeroo ammaa dahoo godhachuun gochoota daldala seeraan alaa raawwachuun adabbii jabaa akka hordofsiisu poolisiin hubachiisee jira. Gama biraatiin muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad sababa muddama bahaa jiddugaleessaatiin dhiyeessiin boba'aa addunyaa rakkoo keessa galuu eeruun lammiileen boba'aa jiru qusannaa fi itti gaafatamummaan akka fayyadaman waamicha dhiyeessanii jiru. Keessattuu hanga dhiyeessiin boba'aa gara iddootti deebi'u boba'aa jiru dhimmoota bu'uuraa qofaaf akka itti dhimma bahanii fi bulchitoonni buufata boba'aa hubannaan akka hojjetan dhaamanii jiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin balaa sigiga lafaa Itoophiyaa godina Gaamoo mudateen lammiilee lubbuun dabree fi miidhaaf saaxilamaniif gadda cimaa itti dhaga'ame ibsanii jiru. Pireezidaantii Puutiin dhaamsa gaddaa kana pireezidaantii Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee fi ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmadiif kan ergan yoo ta'u, balaa kanaan miidhaa dhaqqabeef gadda guddaa qaban beeksisanii jiru. Pireezidaantii Puutiin dhaamsa isaanii kanaan balaa kanaan lammiilee miidhaman hundaaf michummaa fi tumsa biyya isaanii qabdu mirkaneessanii jiru. Mootummaan Raashiyaa yeroo rakkinaa fi gaddaa akkasii keessatti cinaa Itoophiyaa dhaabbachuu isaa kan ibsan yoo ta'u, miidhaa uumamaa mudate kanaan wal qabatee deeggarsa qaban agarsiisanii jiru. Xumura irrattis pireezidaantichi maatii, firoottanii fi hiriyoota namoota balaa kanaan lubbuu dhabaniif jajjabina cimaa hawwanii jiru. Akkasumas lammiilee balaa kanaan miidhaman hundi hatattamaan dandamatanii gara fayyummaa guututti akka deebi'aniif hawwii gaarii qaban ibsuun ergaa isaanii dabarfatanii jiru. Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohaammed balaa sigiga lafaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Gaamootti mudateen lubbuu lammiilee hedduu dabraniif gadda guddaa itti dhaga'ame ibsatanii jiru. Pireezidaantichi ergaa gaddaa dabarsaniin miidhaa kanaan lubbuu dabreef gadduu isaanii fi maatiiwwan miidhamaniif jajjabaachuu hawwanii jiru. Balaan kun kan mudate ergaa bokkaan jabaan naannoo sana rukute booda yoo ta'u, ergaa pireezidaantii Hassan Sheekh irraa dabre kanaan mootummaa fi uummanni Somaaliyaa yeroo rakkoo akkasii keessatti uummata Itoophiyaa cinaa akka dhaabbatan mirkaneessanii jiru. Kunis hariiroo obbolummaa fi waldeeggarsaa biyyoota lamaan jidduu jiru kan agarsiisudha. Xumura irratti pireezidaantichi namoota balaa kanaan miidhamanii fi qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif tajaajilli deeggarsaa hatattamaa akka taasifamuuf hawwii isaanii ibsuun balaawwan uumamaa akkasii irraa lammiilee ittisuuf hojiin waloo barbaachisaa ta'uu akeekanii jiru. Mootummaan Saa'udii Arabiyaa balaa sigiga lafaa Itoophiyaa mudateen gadduu isii ibsitee jirti. Ministeerri dhimma alaa Saa'udii Arabiyaa balaa sigiga lafaa fi lolaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Gaamoo mudateen lubbuu lammiilee darbee fi miidhaa dhaqqabeef gadda guddaa itti dhaga'ame ibsatee jira. Mootummaan Saa'udii Arabiyaa ergaa gaddaa mootummaa Itoophiyaaf dabarse kanaan yeroo dhiphuu kana keessatti uummata Itoophiyaa cinaa akka dhaabbatu mirkaneessanii jiru. Miidhaa kanaan lammiilee lubbuu isaanii dhabanitti kan gaddee ministeerichi maatiiwwan, firoottanii fi hiriyoota gadda kanaan miidhaan irra ga'e hundaaf jajjabinaa fi tasgabbii hawwaniifii jiru. Akkasumas mootummaan Saa'udii Arabiyaa miidhaa balaan kun qaqqabsiise hordofuun deeggarsaa fi michummaa Itoophiyaaf qaban irra deebi'uun mirkaneessanii jiru. Xumura irratti ministeerichi namoota balaa kanaan miidhamanii fi madaa'an hundi hatattamaan fayyanii gara jireenya idilee isaaniitti akka deebi'aniif hawwii gaarii qaban ibsanii jiru. Kunis hariiroo dippiloomaasii fi waldeeggarsaa namoomaa biyyoota lamaan jidduu jiru kan calaqqisiisudha. Mootummaan Kuweet balaa sigiga lafaa Itoophiyaa godina Gaamootti mudateen gadda itti dhaga'ame ibsate. Mootummaan Kuweet balaa sigiga lafaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Gaamootti mudateen lammiilee lubbuun isaanii dabreef gadda guddaa itti dhaga'ame ibsate. Ministeerri dhimma alaa Kuweet ibsa ragaa kanaan mootummaa fi uummata Itoophiyaa maraaf jajjabina hawwuun balaa kanaan miidhamuun lammiilee baay'ee akka gaddisiise addeessee jira.
Maatii fi firoottan balaa kanaan lubbuu maatii isaanii dhabaniif jajjabina hawwuun haala gaddisiisaa kanaan miidhamtoota hundaaf yaada qooddatanii jiru. Akkasumas Kuweet yeroo rakkinaa kana keessatti uummata Itoophiyaa cinaa akka dhaabbattu mul'isuun lammiilee balaa kanaan miidhaan qaamaa irra ga'e hundaaf ariitiin fayyina akka argataniif hawwii gaarii qaban ibsanii jiru. Ibsi kunis hariiroo dippiloomaasii fi tumsa namoomaa biyyoonni lamaan qaban kan jajjabeessu yoo ta'u, miira gadda uummata Itoophiyaa mudate qooddachuu isaanii mirkaneessanii jiru. Jarman waraana Iraan irratti banamu keessatti akka hin hirmaanne beeksifte. Chaansilarri Jarman Friedrich Merz biyya isaanii waraana Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan keessatti qooda akka hin fudhanne ifatti beeksisanii jiru. Merzi akka jedhanitti hirmaannaan waraana akkasii seera bu'uura dhaabbata biyyoota gamtoomanii gamtaa Awurooppaa fi neetoo waliin kan waliin simne ta'uu isaanii ibsuun dhimmi kun jalqabumarraayyuu ajandaa neetoo keessa akka hin jirre ta'uu dubbatan. Akka gabaasa Rooyitersitti chaansilarichi ibsa Berliinitti kennaniin Ameerikaa fi Israa'el waraana kana eegaluun dura mootummaa Jarman waliin marii akka hin taasisin ifa godhanii jiru. Kunis dhimma hirmaannaa loltoota Jarmanii irratti yaada waloo tokko irratti akka waliin tahin kan agarsiisu yoo ta'u, gama Jarmaniin gaafii hirmaannaa waraanaa kanaan wal qabatu gonkumaa akka hin keessummeessine ibsanii jiru.